Boon aaridhaan waan arge haasa'e malee falfalaa fi kanuma nu fuudhuu jira gaafa malee kan raajuu ni irraa yoo baraka fiixa guddicha kabajamtoota lamaan maal godhu keessa waan oolle ara wanti qabadhee dhufee adalleetti ture jira dhiifama jaara ramadaana kana wantoonni nu mijaa'ee waan hedduutu ture waan ta'eef wanti tokko hin dalanii isin biraan ga'e hin jiru dhiifama isin jecha dursee nan dubbachuu barbaade maalidha guyyaa idaa guyyaa kalee jechuudha Yusuf nama dura labbii qabanii beeytanii osoo araarame sanaan jettanii turtii hangadhaa kana ture haalli wal bira turiinsallee nu jettuun turre Yusuf nama dura jaara ramadaana kana illee bakka biraa ture innis bakka biraa ture haaluma isintti dhufee akkuma jenne kana isaatti illee wal dhufeenyi kenna iddoo adda fagoo ture nuuf hin jenne jechuudha akkasuma garaa keessa illee wanta hin qabadhee jiru waan hin jirreef dhiifama akkuma dura isin jedhe hin godhaaf jedhee isiniif biratti fuula keessanitti waadaa seenee waan ta'eef waadaa sanni guutadhee waan dhufeef kanaaf guyyaa gaafa idaa ka'ee mana isaatti dhaqee ilaaltuun ta'a viidiyoo gama isaatti hin darbe waan ta'eef itti dhaqee akkasanitti wal ficillee adda baane jechuudha maaliif diddaan uumuu sun dhiifamumatti walumaa galatuun ta'e mana isaa dhaqee dhiifamaaf dhaqee isaanis na bira jiran jechuudha wal na bira jira kaanee mana isaa dhaqee akkasanitti wal dhiinne deddeebine har'a guyyaa irraa kana mootu ani yeroo kamiyyuu rabbiin jabbanaadha Bidi hiyasaaf bal'aadha araaraaf qophiidha yeroo hunda jedhee akkuma dubbataa oolu isaan yeroo deddeebi'anii gaafatanii ammallee qophiidha akkuma guyyaa sanii jechuudha mana isaa dhaqee haalli sun didamee deddeebine har'a carraa ta'e mootu hin dhufnaa haala hunda sirreeffannee fixannee jedhaniiti inillee kana yaame namni hundi beekee hedduu namaa dalagee nama araarsu beekee alfaatu akka wajamu har'a beekee nama kana waldhabbii qabdanii isiniif jechuun mootu beekumsa guddaadha na biratti nama kan biratti jechuudha hayyummaadha kun isammoo rabbi eessisee isin araarsa jechuun na biratti galata guddaa qaba akkasuma isaan irraa yaadanii fuutanii dhufaa Yusuf natti fakkaata araaramuuf deemna araarri kunillee gammachiisa isinillee gammachiisee yaada baay'ee namni araaramuudha qaba waan ta'eef sheexaan kabajaan araaramne jechuudha ilma namaati hanga yeroo jiru kanatti wal araramne wajjin karaa dheeraa waan deemne namni wal biraa deema jechuudha du'u mala jiraachuu mala jireenya ilma namaa shakkisaadha waan ta'eef waan akkasitti isin jedhatti isaan irraa yaada qaban simanni fuutanii gara Yusufitti bilbilaa Yusufin dhufaa naan jedhani akka itti yaaman isaantu beekichuudha kanaaf itti ufachuu barbaadetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukta muhee oro akkuma beekamu isinis yoo akkumatti hordofaa turtanitti ni argamtanii waan labbiin isaanii kun egaa akkuma nuti dhabetti isin illee toluu dhabu mala malaadha osoo hin taane imaa hin toluudha waan labbiin nama iddoo jiru kanaafuu gaafa dhiyoo sanaallee ta'uu didee waan hundumtu addaan deemnee afaa walitti jedhuu jedhanii jaarsi har'ammoo inshaallah aga bilbilaan dubbisnetti Yusuf illee hayyee mee jedheetiin dhaabbatee jira in dhufa inshaallah waliin ilaalla rabbiin arsinetti Yusuf Muhammad Leefni as wal geenne kanaaf Yusuf giziin dhufa hin bilbilaa fi in dhufa gizee dhufetti hundalina sofnaa hanga saniif yoo nu wajjin suu rabbiin nu gargaaru du'aa illee nu wajji dhaabbadhaa siniin jenna rabbiin nu gargaaru jedheetiin Muhammad beeta Yusuf Muhammad isaanii beeta ammatis giseen dhufe afaan keessa dubbitachi hin deebisin asiillee wasitti waan jedhin giseen achi wasin jedhu jala barfadhu igana kun dhutan agasan yoonni atis dubbattu akkasitti kan mana isaatti dhaqne akka takka wasin nu dhiisee dhayaa fi mara wayin nu raafte garuu amarsa sobeetti hunduma dhaqu sadhuutin Sena hai sena Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya ya Yusuf Stay. Mana dah? Ini dia wallahi. Akamat. Mana tu gitu. Ini kan salah cek nama tu. Tiga tinggal mahali tinggi di kanon tekan. Mundi. Ini dengan dah ada ini terasa berada. Mas tu rasanya tu. Aku nari atas. Saya tu tahu boleh mat mungkin berada yang mana ya bu. Ari wahai terjual lero. Nah ari terjual tadi ari nak dapat tadi kan unda aku. Bisa nak kong aku sih. Mana kita cakap selain menggoda masa gede ni ari sunnah rawat dia nu pesa kunci jadi.
waan fedhallee naan jedhamu silaa dabarfatuun guddaadha guddayyuun dabarse walumaa galatti dhiifama isa guyyaa saniitiif taan ammootu yoo waan waamtaniif maatti deeman waamtaan uuman hin jiru abbaan mana gaafa jiru maaliin beekama yeroo dalagaadha beekuma inshallah nu dhufaanti haa ta'u nuti dabarte samarraafa nabi koodeen samaroo naan ta dabarte dhiirri dhuftaa sofnaa jedhanii sallallahu dabarte haa ta'etu badus toltus dabarte isin deebitu beekte ta dabarte sun kanaaf ta dabarte itti dhiisnee nama dhuftaa sofnaa nama amma itti jirru akkuma beeku maali araaraaf araasaan walitti qabannaa bultii maqaa warraa xumura jennee si yaamne Muhammadillee akkasii dhufee laasunnee sumala sunnatillee kun uttee nuti araarasaniif bultiin araasnaa hojii isin godinaa hojii tarbiitii hojii afaan maa rakkoon qabu guyyaa wal nama dabarsa shantu edii qabdee turte edii qabda waan ta'e yaaduma walii garuu dhabuudhattu nunaa wajjaa dabarsaa hojii afaan sun taane hojii garumaa jiraamilee Regupa shani garmaan tamara bisan magwaadhaa hojii waliin gootan qaramsanii akkasitti jireenyaa hawaasummaa jireenya jaalalaa jireenya duraanii jireenya addunyaa kanaatu beekisiin hanga bu'aa kanaaf kennamti hanga siin naaf kenname san jaalaaf gammachuudhanii waliin jiraatanii saniif ture waan araaramaan qopheessitanii kurma gala kormishin dhufa maan qopheessin araara Maalumii na yaamtanii kun asitti na yaamtaniiti. Kormaa walalee. Maa dubbiin jirtanii jirtiin beekaa jirtu. Kormaa qaluun salphaadha. Kormaa qaluun gartee. Akkanumatti araaramaa silaanuu. Taa'anii barji mallee taatu fakkeenyaaf re'ee tamiila afurii yoo dhabamu tamiila 40 bitan jedhu fidanii akkasitti ni jiraa miree. Irra taa'atiin walitti wanti jedhan silaa wanni akkasii. Bareeda jechuudha. Sunuyyuu wanti dhumatu malee. Jechamaaf jedhee yoo balleessallee dhiifama. Wantummaan sunuyyuu jumama sanatti foonummaan sooma fedhee ta'u osoo wanti osoo wanti jirtu dhumatu. As bannatti jira yoo. Safattee jiru dhangaan inni yaa'u jedhanii kana garaa fidannee geessinetiin taanitti dabarra. Laa rakkoon qaban homaa garaan qaban dhiyoo tana gaafa isin manatti dhuftanii. Wanti na dallansiise jecha inni as afaan keessa na deebi'etu durallee aarirra jira beekaa. Anaa aarirra jiru taa'u jiru anaa aaridhaan taa'u jiru atu seentee hin teettee ergasiin booda duuban isa arginaanin daranuu silaa sukkaara qabaadhe dhibbarra nagalee garuu soogidda gabaafuu rabbi na baase ni beekta. Akka uummataa sukkaara hin qabu. Soogiddaafuu rabbi si baase soogiddaafuu rabbi na baase. Akkasii sababa saniin jechi na aarsee simbiraa bahee dhiifama. Taaf deemootu waldhabbii anaa fi isa jiddullee guyyatu wal nama dhabsiisa guyyamatu walalleedha. Ka wal hin dhabne hin jiru kan araaramna akkuma jedhame shayitaana ni araaramna rakkoon qabu gara kiyyaa nama durallee baduu garaan qabu waan badaa garaan qabuuf jedhe afwan lillaahi. Ofiin tarabbiitti rabbiif jecha waliif dhiisa namni nuyyuu dhiifama goone inshaallah walitti dachaanii dalagannaa akka mataa akka yaada kiyyaatitti waan hin taane rabbiin nu jidduu haa kaasu yaadni kiyya kana hanga si'asii guyyaa sana nuyyuu bas baay'ee aare hanga ol deebi'ellee ofitti aaruu ture. Haa ta'ullee mana kiyyatti ka dhufame erga mana kiyyatti dhufame ammootu walumaa galatti bas fahamtanii fahamuu dhabaattanillee aarii biraati malee kan inni isinitti baafadhe aarii keessanii miti. Isin mana keeyyaa dhuftanii fi aarii sun araara nutti hin dhiyaattu ammi araara uuma barbaannu kan jirtidha. Akkasiiti afoolle laachuu barbaade walumaa galatti dabartillee dirqama ammaa walitti onnoo jechuullee. Hanga falleetti tolkaa. Hanga qaba jedhamu. Tolkaa. Anu yaadni araarsi. Fadhu galatoomni. Waan kana fitu fadhu galatoomni. Jaara jedhanii. Inshaallah. Rabbi sinaa ijaaru walumaa galatti khayrii argata. Akkasii ani immoo araarama kana irratti wantani barbaadu guddaa maal si fakkaate awwal dhaamsa isaa kanaaf qabutu jira. Dhaamsa isaaf qabu wanti amma dalagamaa ture jedhamee himaa ture sun waan bareedaadhaa miti. Waan hiriyyaallee qaanfachiisu waan isallee qaanfachiisu waan ta'eef waan kana irratti gartee hin jedhame osoo hin taane amma afaan keessa si baadhiifamallee hin jedhame moo qabatamaan irra geesse.
Hinjani mo son tarii wanti adabamaa turte waan kana dhas maqaadha. Abatamaa geessemu. Ati dubbateer ta'e waan amma wanti kanarratti marsiin ofii amanuudha wanti guddaan dalagame ofii amanuudha. Amanuun miti. Godhee jira jechuudha inni gabbee dubbate. Laa. Aariidhaan namni waan barbaade jira. Ati aariin dubbadhu akka malee ittiin dubbadhu nama kana wanti kana gootee godhuu dhabdee wanti naanna'u jiru. Silaa beekee koo lafarraa isin jiru. Dhugaa beekee. Kun kolbitaa miti. Aksum biratti silaa beekemu. Waan kanaa godhu hojii isaa ta'uu baatu wanti kanatti miti raajaan qabu. Wanta isa irraa jechuu barbaade waan isa irraa bareedaadhaan miti wanti kun waan hiriyyaallee qaanfachiisuu isallee qaanfachiisuudha waan ta'eef waan kanarraa yoo hojii keessatti ta'e harka 100 soo keessa hubate gartee 110 yoo keessa jiraate 10 sanuuf keessaa baase qulqulluu namaa ta'e dhaamsa kiyya malee jechuun dhaamsa kan keessatti galatoomuu garuu immoo har'aa biroo har'aa waliin ilaalanii biroo waan badii san keessatti adda isaa harka ilaalan gaddisiisa waan kanaaf si galee nama hojii dhaabattee waan badaa irraa dhageessee waan badaa isaa akkasii dhageessee waan hin taaneef sana jechuun baay'ee dhaamsi yoo ta'an irra guddaa dubbachuu barbaade waan kana maaliif fuula warra naa barreessaa jiranii kanarratti illee kaameraa irratti